Assalamu alaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akka fayyaa qabdan hamtiin qaba. Haadhallee viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innis maaliin ahoonaan jettanii akkuma asii argaa jirtan doobiin harkatti argaa jirtu maaliin immoo jechuun keessanii hafu hadhaa wajjin ka hojjennu maaksii fuulaati jechuudha. Wanta na fayyade keessaa isa tokkodha. Maaksii fuulaa wajjin hojjenna akkaataa fuula keenya ittiin qulqulleessannu jechuudha. Doobii jechuun yaa'u akkuma beektan nafaallee dhiqachuu dandeenya, fuulaanis dhiqachuu dandeenya, waliigalaaf immoo saamunaadha. Akkuma isin argitanii asitti argitan kun gimmaashaa darbee walakkaa isaatu darbee jira. Itti fayyadamee jechuudha. Waan itti fayyadamee faayidaa irraa argadheedha kan gara keessanii fiduu dirqamsiise. Fuula kan kooti irratti wantoota akka gurraachaa wayin immoo wanta akka maadiyaatii natti bahee jedhee fi baay'ee na qarqaaree doobiini akkuma isin argitan asitti doobiin faayidaa guddaa qaba nuti hin beekne malee saamunaa gad aanaa ta'ee nama tokko tokkotti mul'achuu hin danda'a garuu faayidaa isaa guddaadha. Doobii kana fayyadamee wantoota wajjin hojjennu ilaalla jechuudha. Hadha inni duraa garuu doobiidha. Saamunaa doobii kana itti fayyadamna. Asitti akkuma agartan doobii isinitti mul'isee jira. Doobii immoo isa kanaan faadha. Amma akkuma isin asitti argitan sahaanii hin qaba. Asitti bakka qalloo taate kanaan faaqa. Akkuma isin asitti argitan bakka qal'aa taate kanaan faaqa. Haalli isin argitanii faaqee walitti deebina. Kunoo akkuma isin argitan haala kanaan faaqee jira. Kanaaf illee akkasuma immoo hadha na barbaachisa kana waan ta'eef kana immoo asuma keessatti deeffadhee faadha. Ammas asitti wanta walitti makadhuun nan qaba. Asitti akkuma argitan maankaa shaayii doobii isa lama nan godhadha. Akkuma isin asitti argitan itti aansuudhaan hajjaa namni hin beekne hin jira jedhee hin fudhadhu. Hajjaan illee akkuma doobii faayidaa guddaa nuuf kenna. Fuula keenya akkuma doobii nu laaffisa. Baay'ee fuula keenya nu laaffisa. Doobiinis akkasuma nu laaffisa. Hajjaan waan fuula keenyarra faayidaa garagaraatiif baay'ee nu gargaara. Fuula keenyarra wantoota hin barbaachifne hunda nuuf kaasa. Akkasuma doobii hajjaallee maankaa shaayii isa tokko fudhadha. Amma akkuma asitti argitan yaagurtiidha. Yaagurtiin kan kollee akkuma doobii dhumuu gahee jira. Baay'ee itti fayyadama anini. Akkuma asii argitan yaagurtiinillee yaa fuula keenya baay'ee bareedaadha. Fuula keenya nuuf laaffisa. Wantoota barbaachisan taanillee akkasuma nurraa kaasaa wantoota amma akkuma asii argitan maankaa shaayii yaagurtii immoo lama godhadha. Afaan Arabiffaatiin zabaadii jedhama. Lama godhadha. Ammas akkuma asii argitan timaatiman qaba. Timaatimni koo baay'ee bilchaatee jira. Timaatimallee bakka lamatti akkanatti muraa. Egaa bakka lamatti muree ka'een booda akkuma isin asii argitan isa maankaan safaruu haga naagaa jedhee yaadu gingilchaa kanaan akkanatti irraa baafadha. Akka firee isaa keessan galee waan barbaaduufi akkuma isin asitti argitan akkana keessaa baafadhaani. Deebi'ee immoo isa kana kolbatti waliin ga'ee isinitti deebi'a waan hafe waliin laalla. Akkuma amma asitti argitan kunoo akkanatti waliin gahadhee jira. Egaa kana waliin gahadheen booda amma akkuma isin asitti argitan ammas damma nan qaba. Damma koollee shaayii maankaa tokko itti godhadha. Akkuma isin argitan shaayii maankaa tokko itti godhadha.
isallee kolbatti waliin gahaa. Akkanatti waliin gahadha. Eega akkana waliin gaadhe asitti akkuma argitan viitaamin nan qaba. Viitaamin C fi akkuma asitti argitan isinii argama jedhee abdiin qaba. C fi A qaba viitaaminii. Isas xabbitaa 2 itti godhadha. Akkuma isin argitan xabbitaa 2 itti godhadheera. Wantoonni isin isaan jiru kunniin wantoota tanaan dura fayyadamee faayidaa irraa argadheedha. Cadhiseetiin miti waan baay'ee na gargaaree fuula kankootiif fuula laaffisa jennaan isinuu gootanii arguu hin dandeessanii jechuun haala kanaan hunda isaatu waliin gahadha. Kolbatti waliin gahuu qaba akka wal nyaatu. Akkana waliin genneen booda daqiiqaa 2 hin dhiifna. Saamunichi kolbatti nuufi intini jedhu nu laafu. Kuno amma akkuma argitanii waliin gahee jira. Akkuma isin argitanii sa'aatii qabaannaan sa'aatii tokkoof yookiin walakkaa sa'aatiitiif qadaaddanii otoo keettanii caalaa immoo baay'ee bareeda ta'a. Baay'ee bareeda. Gara qaamni keessan gurraacha ta'e hunda isaatu itti fayyadamuu ni dandeessu. Fuula bichaa fi miti. Kaasitti isinitti immoo barbaadu horroonni alaarjikii fuulaa minaalbaata qabdan timaatimii dhiqoosii haylii waan qabuuf dura gara biraatitti harka keessan irratti morma keessan jalatti gurra keessan jala irratti mokkoraa laalaa odoo fuula keessan hin dibatiniin booda achiin gamana wantoonni kun waan tokkollee waan nu sodaachisu tokkollee hin qabu jechuudha. Isa kana isiniif ibsuu nan barbaada. Haaluma kanaan kunoo ani ammaa fi harkaan koo irra dibee isinitti mul'isaa kolbatti nyaachuu qaba garuu kan ammallee isinitti irra deebi'ee sa'aatii tokkoof dandeessan on dandeenye walakkaa sa'aatiitiif hojjadhaatiin dursaa kaayaa kolbatti saamunichi haajaatii kaawwa wajjin kolba akka wal fudhatu jechuudha. Akkanatti harka keenya irratti dibanneen booda haga inni nu gogotti dhiifna. An daqiiqaa hin qabadhu haga inni naa gogu qofatti dhiisa. Wantoonni kunniin wanta fuula keenyaaf nu sodaachisu tokkollee hin qabnu. Maaliif hojjettanii hundumtu isaaniitu waan garaa keenyatti nyaannu waan garaa keenyatti dhunnu jechuudha. Yaagurtiinis waan nyaannu dammis wanta nyaatamu timaatimiillee taanaan hajjaallee taanaan nin saamunaan doobiin kan nafa keenyaa dhiqachuu dandeenyu kan fuula keenyaa dhiqachuu dandeenyu waan tokko wanti irraa sodaannu tokkollee hin jiru. Waan tokko hin sodaatina. Warroonni alaarjikii qabdan dhiqoosii timaatimii yoo ta'e malee jechuudha. Isallee hundaa miti nama tokko yoo ta'e malee timaatimii immoo duwwaa isaatu fuulatti waan dibatamuuf innillee waan sodaachisu hin qabu. Garuu fuulli nama hundaatu tokko waan hin taaneef isa kana isiniif himuu barbaada. Wanti isinii hin galle hoo jiraate komentii jalatti na gaafachuu hin dandeessanii jechuudha. Haaluma kanaan kolbatti rinnaa harka keenya irratti ishitti goone jechuudha. Harkaan koo immoo dursee dhiqadhee jira kolbatti dhiqachuu qabna. Fuulli keenya illee irra dibannu fuula nutsuu ta'uu qaba. Fuula keenya kolbatti dhiqachuu qabna yeroo isa maaksii kana godhannu jechuudha. Haaluma kanaan kunoo kolbatti rinnee hogoge walitti deebina. Kunoo tikaa amma deebee dhufee jira haga inni naa goge. Kunoo akkuma argitan yeroo harkaan tokkoyyuu kunoo akkuma kanatti naa gogee jira. Amma dhiqadhee isinitti deebi'a. Kunoo tikaa amma akkuma isin argitan asitti kunoo dhiqadhee deebi'ee jira. Akkuma isin argaa jirtanii lawxii harka kanaatiif kanaatiyyuu laaluu dandeessu. Dhugaa isiniin jedha. Baay'ee garaagarummaa qabu harka kanaaf harka kana kolbatti ilaalaa. Harki dibatame isa kana, harki hin dibatamne isa kana. Kunoo haala kanaan gogee jennaan dhiqadheera. Waa tokko lisillaasee isaa isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee laafaadha. Dhugaa isiniin jedha. Mokkoraatiin ilaalaa. Wanti sodaannuuf hin jiru. Wanta mana keenya keessatti argamuu fi wanta garaa keenya keessatti nyaatamu wanti qarshii wayii baafnee binnu wayii hin jiru. Garuu dafee lawxii wanti tokko baay'inaan argamsiisu. Garuu inni doofii kun guyyama tokkottuu lawxii xiqqoollee taanaan isin agarsiisa. Bicuullee taanaan jechuudha. Garuu akka kaawwan suuparmaarkeettii binnee wayim immoo sandaliyaadhaa binnee hadhuma dibannee hadhuma kolbatti nu axxarra'ee nu wuxxeetii mul'isaa sanii miti.
kun waan uumamaa waan ta'eef waan ofii keenya mana hojjennu fi waan keemikaala hin qabne waan ta'eef wuxxeetii isaa turuu hin danda'a. Isin garuu faayidaa isaa torban keessatti guyyaa lama fayyadamuu hin dandeettanii faayidaa guddaa qaba. Fuula nuudhaaf isaa qoshasha fuula keenyarraa hunda nuu kaasaa wantoota gugurraachaa fi akka maadaati kanneen nuu qannasaa jechuudha. Dhibbatti illee hoo balleessuu baate nuu qannasaa yeroo hunda deemne immoo balleessuu illee ni danda'a. Waan baay'ee bareedaa ta'ee fi waan namatti toluudha. Maaksiin kuni itti fayyadama isiniin jedha. Hoo mokkortanii ilaaltanii wuxxeetii argitan koomentii jalatti naa kaayaa. Hoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin irraanfatinaa. Sabskiraayib gootanii maatii faamilii kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaanaalli kun haarawaa. Wanti dogongoree hoo jiraatellee irra deebi'ee dhiifama isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatoomaa guddaa isiniin jedha. Chaanaalli kun waan aaddisii haarawaa ta'eef yeroo dubbadhu baay'ee nama sodaachisa. Sabskiraayib godhaatii nu guddisaa, nu jajjabeessaa, koomentii keessaniif laayikii keessaniin nu wajjin turaa isiniin jenna. Waadanuu walirraa barachuu dandeenya. Waadanuu walirraa barraa, isinirraa baraa, narraa bartanii waan beeku narraa bartanii waan isin beektan isinirraa baraa isiniin jedha. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaatti naa turaa. Ciao.